Yoya akkam jirtu naga jirtu hordoftoota keenya Boorana jirra. Booranatti maaltu adeemamaa jira? Hangaftichi maalirra jira? Hangafti Oromoo maal gochaa jira kan jedhu isiniif qabannee dhufneerra. Sirna walharkaa fuudhinsa baalii gadaa Boorana marsaa 72ffaa sababeeffachuun namoonni bebbeekamoonni fi artistoonni beektoonni barreessitoonni tiktookaroonni fi namoonni Oromoon qabdu jajjaboon achitti argamanii jiru. Nullee achuma jirraa maaltu akka ta'aa jiruu fi maaltu akka deemamaa jiru qabannee isiniif kan dhufnu kan isin kan garsiisnu ta'a. Hanga dhumaatti nu waliin tura. Godinni Booranaa Ardaa jila badhaasa gaara Areeroo Gooroo kana jira. Sirni kun waggoota 8 wal furaa marsaa 72f adeemsifamee jira jechuudha. Kana jechuun waggoota 576 oliif Oromoon Booranaa gadaa keessa bule jechuudha. Waaqni ammas nu bulchinaan. Bulchiinsi magaalaa Yaabelloo guddina Booranaa fi aadaaf turizimiin Oromiyaa sirna gadaa kana akkaan bareechutti argamu. Nutis maaltu akka achitti ta'aa jiruu fi wantoota achitti ta'aa jiru qabannee kan isinii dhiyeessinu ta'a. Hanga dhumaatti nu waliin turuu hin dagatinaa. Jarros matane lelani nama kakko kapalle Nuri mata dufura kada muci khalaja Amfa go serranjiru yu fagadulle sumaja Didiko jolera bata gamme bidapalle Udo sallati gala muleti Kama kawari ama muleti Mule koge somot pa muleti Jarros matane lelani nama kakko kapalle Nuri mata dufura kada muci khalaja Amfa go serranjiru yu fagadulle sumaja Nuri mata dufura kada muci khalaja Amfa go serranjiru yu fagadulle sumaja Ani go Arero goro la fodante yetante arerangara ayo tante arere bona fenno hakete dale sharwatia uho afamora de majo amoy
keetii gamtii baasee abbaa kee.